Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu akkam nagaa keessanii fayyaa keessanii isin jecha jirra. Alhamdulillah galatti rabbii. Namoonni viidiyoo keenya faaraa taatanii subscribe godhaa, share godhaa, like godhaa. Namoonni hamma ammaatitti nu jajjabeessitanii yoo nu geettanii ulfaadhaa amallee ulfaadhaa isiniin jedha. Hordoftoota kabajamtoota kiyyaa saboonni kana wanti deemamaa jiru akkasuma icciitiin aashittillee bayaa jira jechuudha. Namoonni yeroo ammaa kana wantoonni duraan raawwatame yeroo namni gammachuu keessa seenu namatti fida jechuudha. Dhugaa rabbii dubbachuuf yoo isii waan feete kan dalagdu taate fakkeenyaaf aashitti yoo waan feete kan dalagdu taate akkamitti icciitii isii baasanii dhugumatti jechuudha. Namni jireenya isaa keessatti kan dogongorri hin jiru. Yeroo isiin gammachuu keessa yeroo addunyaa hundi akka baqqaa yeroo ammaa kana tiktaakarri yuutuubaroonni tiwiitarri feesbuuk waan hundi waan raayyuu aashitti irraa dubbataa jira. Yeroo kana keessatti isii miira hamaa keessa jirti. Miira hamaa keessa jechuun gammachuu guddaa keessa jirti. Isilleen innillee jechuudha. Namni keenya gaafa ati gammaddu, gaafa ati gaarii argattu, gaafa bakka jaalatti geettu si cabsu faamilee keessi kutuu sitti dhufan jechuudha. Dhugaa rabbii dubbachuuf mucaan kun ani heddumata namni kan darbee yeroo isiin gammachuurra jirtu kana maayif waa'ee isii kaasan. Isiin bara mallaqa isiitiin achirraa kaatee isa bira dhaquun suni waan guddaadha jechuudha. Kun fakkeenya shamarranii ta'a. Akkasuma Hamzalleen immoo rikaardii cabsise. Dhugaama inni jaalala fageenyarraa jaalatanii wal argachuun kun waan guddaadha jechuudha. Dhuguma dubbachuudhaaf. Dhalaa kamtu mee fakkeenyaaf dhugumatti Hamzaan dhalaa kamtu biyyarra yaani jechuun haati faaxee dhimma isiitiif deemte waa'ee haadha faaxee namni dubbatu garuu mootii sirrii miti. Sababni isaallee dhimma isiitiif deemte malee isin jireenya isii gara biyya Kanaadaa deemuuf Itoophiyaa galte Kuwaitirraa Itoophiyaa galtee gara Kaayiroo waan dhufteef isin jireenya isiitiif malee dhimma fuudhaaf heerumaa odootti qabaatte wallaahi biyyaan deebitu. Sababni illee maaliif beeka kamtu jira ka biyyaa jechuudha. Ijoolleen qaqqaxaleedhaan. Kanaaf hordoftoota kabajamtoota kiyya garuu namni keenya yeroo ati gammaddu maasii mafachiisuuf fiiga. Fakkeenya fudhaa Mubaarak Musammaa gaaf dhiyootan akkas ta'e jechuudha. Amma waa'ee ashitti kanarratti namoonni hedduun baqqaa balbala banatanii shaa jechaa jiran jechuudha. Maal isinii godha? Maal isinii godha? Maal argattu? Ana birkannaan jedhu namni keenya maaliif yaadne isin? Akkamitti yaada samuun keessan? Maali yoo gammachuun jiraatte gurbaa kana duukaa? Maaliif inni immoo dhaga'u? Dhugumatti Hamzaan hin dhaga'u bushaa keessan ta'a malee. Asirratti maal dubbachuu barbaade ijoollee shamarraniitiif aashittiin fakkeenya taate. Gaafa nama jaalatu tokko amma fakkeenyaaf aashitti fudhattan ofitti amantummaadhaan akka jaalala isaa qabdu dhibbumaan dhibbatti warri gaafa duraa surree mataan baafannaa maal goonaa jedhaa ture hundi isaaniitu har'a hoo maal ta'a. Aashittiin amma kalas ofitti amantee gurbaa kana bira dhayite. Otoo ofitti amanuu baattee har'a ol kaatee gurbaa kana bira dhayite jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf namni tokko gaafa waan tokkotti seenu ofitti amaneetiin itti seena. Jireenya bultii ijaaruun immoo qalbii miti taphaa miti. Akkanumatti abbaa argan bira seenanii nama bahuu miti jechuudha. Bultii ijaaruun jechuudha. Kanaaf namni keenya gammachuu kana keessa maa jiraatti ka jedhutu har'a icciitii akkanaa qabdee maal qabdee ka jedhani waan akkanaa bakka hamilee isii cabsuuf. Maaliif kalas jiru ofii haa jiraattu? Maa isii waanyan? Ittiin tun immoo dhugumatti bakka yaanii dhugaa nama jajjabduudha jecha namaa maal nama dhageettu innillee akkasuma jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee tokko warra namatti tolu. Ijoollee walirraallee deemtu mootu dhugumatti Hamzalleen isilleen jechuudha. Jaalala isaanii fakkeenya namaa ta'aa jira jechuudha. Jaalalli jara adda waaw dhugumatti baay'ee tokko kan nama jedha. Dhuguma jaalala akkana argachuun immoo maashaallah tabaarakallaa rabbii wajjin haa bulchu rabbii wajjin umrii isaanii haa dheerisu. Shamarran keenya dhiira tokko gaafa jaallattanii garaa kee qulqulleessitee jaalattee yoo jette dhiirris akkasuma dubartii takka gaafa jaalatte duuka qilee buuti shamarran illee akkasuma jechuudha. Inni guddaan amma aashittiin hubatte nama ofii jaallatti namni kun na jaalannaa miidiyaa irratti ol bahee dubbatee otoo na jaalachuu baate keessa natti dubbata jettu baqa jaalala isaaf qabdu. Aashittiin duraan nama jaalattanii qabdi dhugaadha kuni beekamadha. Garuu namni sunillee bultii isaa ijaarratee jireenya isaa fufaa jira jechuudha. Jireenya namaa keessa amma ka galu nama biraatti. Dhimma namni biraan mootuyyuu bakka jireenya isiif Hamzaa kana bittinneessuuf waan akkanaa dalagan jechuudha. Maal isinii godha? Waanyinaa keessa keetiitti bakka firii ta'e jiraadhu.
wanneeti waanyutu wanneeti nama waanyutu eenyumtuu yoo waan rabbiin katabe eenyumtuu waa takka bakka jiraa miti waa takka waa si gochuu hin danda'u jechuudha. Rabbii tokkicha malee. Garuu waan rabbiin siif katabe abadan jechuudha. Ofirraa wanni namni tokko waa godhuu hin danda'u. Abbaan fedhe waan rabbiin ganama katabe. Kanaaf namni keenya mootuu yoo tokko yoo ilaaltan bakka inaafama kanaan du'an jechuudha. Maa wal jaaladaa wal jiraatanii maa abadan eenyumtuu gargar hin baasu. Du'an fedhallee taate eenyumtuu gargar isaan hin baasu jechuudha. Gubatee dhiisee jedha malee wallaahi Aashittiif Hamzaa namni tokko gargar hin baasu jechuudha. Ijoolleen kun hedduu nama wal jaalatanii iddoo guddaa warra waliif qabu warri immoo waanyitanii xuxxuu jettan bilaa shakkisan bushaa taate. Asirratti wanni dubbachuu barbaade shamarran keenya jaalladhaa waan isiniin jedha. Dhiira akkana jaalladhaa dhiira akkana qaxalee yoo jaalatan bara dubartii jechuun waan fedhe godhuu dandeetti. Dubartiin waan fedhe godhuu dandeetti. Jechuun dhiira caaluu qaqqabuu dandeetti. Dubartiin dhiira fedhe qaqqabuu dandeetti. Dhiira feetti jechuun dhuguma isiniin jedha. Maaliif hojjetan dubartiin mala beekti. Mala ittiin dhiira bulchitu beekti jechuudha. Kanaaf wanni isin jechuu barbaadu asumarratti wanni isin jechuu barbaadu kabajamtoota kiyya. Shamarraniif dhaamsa kana qaba. Dhiironni amaloota isaanii qaban hedduudha. Fakkeenyaaf dhiironni dubartii inaaftuu, dubartii qanyiftuu, har'a eenyu wajji haasoftee, har'a eenyu wajji taphattee, har'a eenyu wajji sii bilbile. Dhiironni dubartii akkana kana hin fedhan gonkumaayyu jechuudha. Dhiirri wanni fedhu dubartii bakka jaalala nama saniif qabaatte dubartii hinaafne dubartii of qaqqabdu dubartii bakka yeroo hundumaa qulqullinni jireenya isii guutu jiree fakkeenyaaf mana isiitirraa qabee bakka hin jiraa miti. Amma Hamzaan waa hedduu intala kanarraa jaalatte jechuudha. Bakka dhiirotaaf wantoota akkasii dubartii of eeggannoo cimaa gootu jechuudha. Qaama isiitirraa, biiroo isiitirraa, ilmaan isiitirraa, bultii isiitirraa dubartii akkana dhiirri duuka duuti. Dhiirri wajjin qiletti dubartii hin qanyine dubartii yeroo abbaan manaa isii galee urgooftu. Kamanni urgaayu ka isiin urgooftu agartee wantoota akkana dhiironni yeroo kamuu wajjin tu'an dubartii akkana jechuudha. Yeroo kamuu dubartii akkana wajjin qilee bu'an jechuudha. Maaliif hojjettanii innis yeroo tokkotti dhufee yeroo alaa galee yookiin immoo namaa wajji gisee galu yookiin gisee adda galu hin gammada. Haadha manaa akkanaa qabaadha. Haadha ijoolleetii yaa urgooftu. Maaliif ilmi isaa ka argatus ilmaan isaas ta'e dhiiras ta'e dubartiis ta'e akkasumatti haaluma karama abbaa faati qabsiisan jaalala walii qabaachuu yeroo walii qabaachuu yeroo yoo dalagoo ta'e inni dalaga sa'aatii isaaf kennu isa wajji haasa'u mushiin jetee sa'aatii 24 sa'aatii jedhan san bilbiluma yookiin tiktookii marraa dibbee qo'u yaani bakka nama wajji yeroo kee nama biraa wajjin dabarsu hojiidha. Garuu mootuyyoo dhiironni dubartii akkana hedduu jaalatti. Dubartii akka Aashittii kana warra fudhate rabbi isinitti fide. Dhiironni dubartii akkana kana jaalatti akka Aashittii kana maaliif Aashittiin hedduutu akka namatti toltee mucaa qaxalee jawduu firii namaati bakka waa hedduu namatti tolti. Jaralee iddoo walirraa tooranii bakka dhiironni dubartii akkana kana hawwite jechuudha. Dubartii bakka qaamaan hin furdanne kayyoo deemtu irraa bareedu kayyoo ejjattu. Kayyoo teettu, kayyoo haasoftu, kayyoo uffattu. Waaw! Dhugaan isin jedha. Wantoota akkanaa kana feeti jechuudha. Ammallee deebi'ee maal inni dubartii yeroo abbaan manaa alaa gale fuula guurtu, kostor jettu, hin dhiqanne, hin dibanne bakka akkuma kana marribaa baate kaateen maal ka jettu sanni abadan bakka dhiironni waan akkasii jechuudha hin feetu. Maaliif dubartii urgaan isii ho'aa. Waa hundi isin jiraa miti qulqullinni jechuudha. Qulqullinni eeggattee haala amala qabdu jechuudha. Ta imaana rabbii qabdu. Ta diinii rabbii qabdu. Bakka amma Aashittiif Hamzaa akkatti ilaaltaniif miti yoo imaanni rabbii bira jiraate yoo salaata hin qabaatiin bakka jechuun imaanni bira jiraachuun laazima jechuudha. Uffannaa nuti uffannu
bareedumsa har'a nuti qabnu kun hunduu ni darba. Garuu imaana biratti qabaachuun waan guddaadha. Isin jechuu barbaade akkasii isin jechuu barbaada furdatuutaaf kabajamtoota keenya shamarran keenya jajjabaadha. Akka mucattii kanaatti qaxalee ta'a akka jaalattan qabaadha. Akka jaalatirtan immoo rabbiin wajjin isin haa bulchu isiniin jecha. Ijoolleen keenya bakka shaashaa jettanii bultii namaa keessa seettanii hin boorjina hin diigina. Ijoollee kanarra dhaabbadha. Haati fufanii jaalala isaanii. Isin jechuu barbaada amma namni barbootaa qotee sagalee isillee rikaardii isillee baasuuf tattaafataa jira. Akkamitti akkana gooti akkamitti gurbaa kana bira dhayti. Tarii ijoolleen Dubaayii keessa jiranillee hinaafuu danda'u hin beekamu. Kabiyyallee hinaafuu danda'a. Isin yoo argitellee maal rakkoo qaba mallaqa haa argitu. Utuu Hamzaan jaalatiin dura ergite kalas dhumatee jira mallaqa. Maani wanni nama olii gadi ama oobsisu jechuudha. Akkas isiniin jechuu barbaada. Hordoftoota kabajamtoota kiyya. Kanaaf viidiyoo keenya laayik godhaa, sheer godhaa, sabiskiraayib godhaa. Nu jajjabeessaa. Isiniin jechuu barbaada. Hedduu takka isin galatoomfadha. Dhugaa na jajjabeessaa jirtanii baay'ee tokko na ulfaadha isiniin jedha. Akkasii ijoollee kunii lamaan rabbii wajjin umrii haa dheeressu. Horaa bulaa qaaliidha namaa gaariidha nama. Isiniin jechuu barbaada. Hordoftoota kabajamtoota kiyya. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Bye bye.